Ashama uummata Oromoo jirtanii jireenya maaltu jira miti ani viidiyoos taanaaniin liivs taanaaniin waraabuu hin jaaladhu kanoo jechuun of qabuu dadhabeetumaanii dubbachuu jira dhiifama maal isinitti fakkaate ani namas waa jechuun namas arrabsuu hin jaaladhu nama gurguddaa abbaan haa ta'u miti nama umriin xiqqoo naa oliituun hin kabaja garuu immoo wallaahi ani hedduu jechuun hayyoota Oromoo warroota biyya namaa jiran jechuun hedduu tokko aariitti qaba jechuun osoo isin har'a erga gaafa Jawaar hidhameera osoo isin gabbaatanii har'a tarsiimoo tokko uumtanii osoo hayyuu jabaa tokko of keessaa filattanii gabbaastanii kan qeerroo hoggan osoo isin gootanii osoo isin qeerroon karaa kanaan qabsoo karaa kanaan qabsaa karaa kanaan hayyuu keessan baafadha akkanatti deemaa ottanii osoo isin qeerroo ajajjee hin jettanii silaa Jawaar faanti hanga har'amanidha keessa hin gan Jawaar faanti erga hidhamanii ji'a tokkoo fi torbee lama gahanii jiran jechuun ji'a lamaaf deemaa jiran jechuudha torbee lamaa caalanii jiranii salphinni kun wallaahi ani Jawaar jechuudha hangan hidhamaa miti ji'a lama hidhamaa miti guyyaa takka hin hidhama jee yaadee hin beekwan wallaahi guyyaa takka hidhama jee yaadee hin beekwan garuu amma ji'a lamaaf deemaa jira salphinni kun salphinni guddaa osoo Jawaar saba biraa ta'e qaata mana hidhaa miti xiqqoo caafiin takka waan takka sarra geettee jennaaniin qaata jechuun biyyu ani gaafa Jawaar hidhame sanii guyyaa san mana hidhaa bulee bariisaa sanii manni hidhaa waan Itoophiyaa jedhamtu kun diigamti jee yaadaa ture garuu Itoophiyaan achuma jirti isaan mana hidhaa keessa daaramaa jiran bar Jawaar manni hidhaa hidhamuun hanqatee hidhamuun isaa hanqatee har'a dhibameetiin mana hidhaa san keessa jira deemuu hin danda'u haasa'uu hin danda'u fuulli isaa itee jenne maal tafi mee jechuun du'uu malee maal tafi bar Jawaar kan hunda nuuf ta'e uummata Oromootii fi biyya faranjii taa'ee ummanni kiyya biyyatti dhumataa ummanni kiyya biyyatti rakkataa biyya gandaa hin taa'u jedhee ummati kiyya wajjin qabsaa'ee ummati kiyya bilisa baasee jedheetiniin biyyatti galee bar haadha Jawaar ilmoo tokkocha qaba ilmoo qabu san biyya gandaatti galee haadha fi biyya gandaatti galee namni kamuu kan hanga Jawaar Oromoof ta'e hin jiru namni kamuu namni hanga Jawaar Oromoo jaalatus hin jiru nama maaltu ilmoo ofii gateetiniin haadhoorraa ofii gatee biyyatti galee nuuf jecha har'a salphatee mana hidhaa keessatti boru mana murtiiti boru akkasii oliiga oofanii dadhabanii osii oofanii dadhabanii maaltu beeku osoo summii nyaachisanii beekama guyyaa tokkoon fuul itee hangas gahe jedhanii osoo jechuun waa nyaachisanii maaltu beeka hin beekamu nuti argaa hin jirru yaa Oromoo rabbii jedhaa ka'aatiin hin qabsaa hayyuu keessan baafadha nama akkasaa hin argannu namni akka isaa abadan hin jiru abada osoo waan feete galte isaa miti namni ruubi isaa gahu hin jiru warrummaan hayyoota Oromoo ofiin jedhu kunniin warrummaan qabsaa ofiin jedhu kun namni isa gahu hin jiru yoo dhugaa dubbanneetiin hin jeen rabbi jedha irratti hin laalina mana hidhaa keessatti gaafa inni lubbuun darbe ebeluu kiyya jedhanii boo'uun hin fayyadu yoo inni jiru hayyuu keessa yoo inni lubbuun jiru jabeeffadha. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti buli sin dhiita ati naa dhiitami sin saama ati naa butami jechuun is not going to work biyya kana keessatti hin fudhannu jechuudha kana ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha kuni siyaasa miti kuni waa'ee namummaati kuni mirga uumamaan rabbi nuu kenne ka ummanni keenya immoo lubbuu isaa aarsaa godhate diin harkaa baaffate goonfateedha amma immoo akka haaraatitti nu sarbuu barbaadan kana ummanni keenya dura dhaabbachuu qaba jechuudha. Wallahi jechuun nu biyya gandaa keessa mataan nu jeeqame gara deemnu hin qabnu waan goonu hin qabnu biyya sanuu jiraannee jechuun rasaas afoo dhaabannee iyyuu rasaas nutti dhokaasanii hin duune biyya gandaa keessa mana gandaa keessa maraachuu geenne nu urga gaafa Jawaar hidhamee dhan sammuun kiyya likkina hin jiru bariisaa boo guyyaa boo halkan boo yeroo hunda boo'icha salphina guddaadha kun Oromoo ammas taanaaniin guyyaa tokko qofa iyyanii Jawaar hidhame hamma feesuuni kun Jawaar hidhame maal jedhanii forofaalii kun godhate kun boo'icha kun qofti faayidaa hin qabu qabsaa'uudha qeerroo jechuun bakka
miliyoona 50tu jira yan Oromoon miliyoona 50tu jiran miliyoona 50 san keessa miliyoona 25 dhumatee Jawaariin baasuudha. Bakka jechuun gaafa Jawaar waa ta'eetiin hin jee wanti Oromoo jedhamu biyya san keessatti hin argamtu kinu osoo isaanu jiranii osoo jechuun hayyoonni keenya jiranuyyuu akka wallahi jechuun waan haasoofu waan dubbadhuuf waan dhiisuus hin beekani jechuun mataan na jeeqabe rabbii jaa Oromoo gubanne wallahi garaan ibiddi nutti qabatee jira. Mana gandaa keessatti biyya gandaa keessa maraachuu malee homaanuu fi nafne Oromoo dhumadha Jawaariin tokko je bilisummaan jeela nutti haa haftu bilisummaallee waan jechuun Jawaariin alatti bilisummaan Jawaariin ala faayidaa hin qabdu gaafa Jawaar lubbuun jiraate bilisummaallee ni dhufti. Har'inni waa ta'e bilisummaa fidannaa qeer labsii boru labsinaa maali hadha boru hin jedhina har'atan ol ka halkan kana. Fakkeenyaaf yeroo isaan filannoodhaaf dhaabni kawaa filannoo fi nu filadhaaf jedhanii olii gaddeeman san bar jaalalarraa jechuudha yeroo san karaan gad dhaabbatan dhabame bar karaan gad dhaabbatu dhabee uummanni wal fixe har'a eessa jira namni sun maaliif jechuun lubbuun bar gaafa dhalattu duutii jedhan lubbuun gaafa dhalattu baatiyan jechuun mana teettanis baatanis manum yoo gaafa guyyaan keessan gahe jechuudha bakkuma isin teettan sanitu ni baati lubbuun teessan garuu immoo gadi baha hayyuu keessan baafadha seenaa dalagaa yoo duutanis seenaan isiniif haa galmaa'u ani jechuun mataan na jeeqame wallaahi jechuun maraachuu yeroodhaaf asii xiyyaara mootummaa Itoophiyaa kan biyya Itoophiyaa keessa jirra imalli keenya kan jila Jawaar Mohammadiin durfamutu gara biyyaatti imalaa jira. Kan ilaalchisuudhaan yeroo gabaabduu tana keessatti Jawaar uummata Oromootiin keessattuu gara nageenyaatiin akka uummanni nagaaf tasgabbii argatuudhaan haala dhufu yookaan barkumeetti qophii qophaamuun nagaaf tasgabbiidhaan qopheessee gaggeeffatuuf dhaamsa maal akka qabudha gabaabduu kan isin affeeruudhaaf jirru Jawaar mee gara biyyaatti imaluudhaan jilli kan isin durfamu uummata biyyaatiin maal jetta? Ati eenyu si yayyamee dhufte? Si maqaa kana yoome. Uummataan gaa baga kanaan nu ga'e aarsaa guddaadhaan as geenye fuuldurri keenya bal'aadha akkuma duraatti jabaannee hojjenne wal dhageenye tokkummaa yoo falmanne bakka guddaa dhageenya dhufaa jirraa dhufaatii kanarratti dhaamsi qeerroodhaaf qabu warri magaalaa Finfinnee seentan naamusa guddaatu sinirraa eegama injifannoo kana kafinne qawween jaallatee miti naamusaaf sammuudhaan jaallate kanaaf naamusni keenya yeroo seentan konkolaataa bifa tasgabbaa'een deemuu tiraafikni akka walitti hin dhiphanne jiraattonni magaalattii akka hin miidhamne jireenyi isaanii akka hin tuqamne gochuu barbaachisa. Eerpoortii hin dhufina. Eerpoortii namoota muraasa warra mootummaatii fi warra muraasa qofatu argamuu qaba. Hundum keessanuu ganama waggaa dhuftan gara galma barkumeetitti deemtanii naamusaan nageenya eegdanii poolisiin wal kabajanii seenuudha isin barbaachisa. Kanaaf yaaddoo jira. Gama biraatiin ammoo barkumeetti uummataan wal arguun alatti sochiin Oromiyaa keessa deemtee namoota dubbisuudhaan namoota qunnamuudhaan maal fakkaata yaadni sun? Sunni waan gaachi geenye ibsamu ta'a. Amboo sun dhayinaa bakka waa dagaluu hin danda'ina. Guyyaa wiixataa amboo darii fi hin geejjine dhayina. Garuu akkuma Finfinnee geenyeen karoora magaalotatti aananii hundumaa ibsina warra kanarratti warri security waan kanarratti hojjetaa jiran waan jiraniif isaan wajjin mari'anna. Kanaaf of eeggannoo guddaa barbaachisaa keessattuu qeerroon gama bahaatiin jirtan tarkaanfii gama abdiilee irratti fudhatamee wal qabatee rakkoon uumamuu waan maluuf of eeggannoo guddaa akka godhamu qeerroon keenya amma danda'ametti dirreedawaa seenurraa akka of eeggattan warra seenus of eeggannoodhaan akka godhamu poolisiin bakka hundaanuu eeggannoo guddaa godhaa waan jiruuf qaamota nageenyaa isin sakattanis taate isin gaafatan hundaa'u tole akka jettan jeequmsa keessa akka hin jenne akka waliin hojjettan jedhaan. Hawaasa biyyoota alaa jiraatan keessattuu galiinsaaf yookaan imala kan kee ilaalchisuudhaan yaaddoo guddaa kan qaban gara nageenyaatiin wal qabatee jechuudha namoonni hedduun baay'ee yaaddaa jiru kanarrattoo waan jettuun qabdaa isaaniin. Galatoomaan jedhaani waggoota 15f biyyoota alaatiin ture waggaa 2f biyya Singaappoor waggaa 13f biyya Ameerikaa kanan ture hawaasni keenya magaalota 67 keessa jiru nu kabajee OMN deeggaree tumsee qabsoo tana siin ga'u irratti bakka guddaadha fudhate uummanni keenya biyya alaa jiru baqataa miti qabsaadha uummata qabsoo guddaa keessa ture. Warri Minnesota of course bakka guddaa qabu warri hundumtuu magaalota hunda keessa jiran shoorri keessan guddaadha bakka karaan ga'u irratti dhugatti na kunuunsitanii na guddifatan beektan xiqqaa tokko ta'een dhufe afroon irraa buusanii naamusanatti warranii asiin nagayanii akka dhuunfattillee galata guddaan irraa qaba akka OMN illee galata guddaa
galata yoo rabbi taate malee galchuu hin dandeenye guddaa qaba. Hedduun isiniin boona. Ilma isinii dhiyeesseetiin dhufee guddifadhaan jedhaan. Tole hedduu galatoomii imala gaarii jennaa egaan daawwattoota keenya.